Hayyee ni gahaa ammas yeroo isinirraan gubu gara sagantaa kiyyaatti deemna. Irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Wannin isiniin jiru baay'ee isin jaalata Sheek Abuu Taatii baay'ee isin kabajaa tokkummaa keessanillee baay'ee jaalata. Arra mee surprise takkaan isinii qaba. Ani waan qaaliin isinii kan nu deemaa jechuudha. Waan qaalii waan uummata kiyya qaaliitiin isinii kan nu deemaa jechuudha. Sigalee saniifuu arra surprise arkitu arkitu mi يا حازة شوف يا حازة شوف أركتو بي ها سبرايز يركتو أر خنا جالا مالك جالا خنا نخوني سنجم مچيسو قبايجو لينچي سيني دربو موچا خنا جالا خوني سنجم مچيسو قبايجو سيجله لينچي سيني دربو موچالا ها أركتو ها أما خن جويد خن مرود الرباط خن راب كمان خن لما مقرسات خن شيك أبو تاتي يجو ولكا ترين يجرى ها جالتاي دندياتي يجو جالتاي دندياتي يجو مالي فإني ولكا تندوف explaining سيقول جالتاي مالي فولكا تندوف أني مرو خيسي جرا أني جوي خيسي جرا ها أني جال مرو خيسي جرا أني جوي خيسي جرا ها أني لما خيسي جرا أني شيك أبو تا خيسي جرا أني لما خيسي جرا نمني أني هيوت دلخنا خيسي جرو أني مليون غوتو خيسي جرا يلي تنافي إني ولكا أني تيني وان تيفي ولكا تنخيني جيجو سيالي ها غوتو أزولو بونجرو سيالي غوتو أزولو بونجرو شيطانا هريبا دورك جيجيسا غوتا أبداً بيتي جرتين بيته هيدو أجئي اتشرب مركنيس توقما إتوبيا مركنيس فري تايي دندا جاوي فري تايي دندا جا سيالي ها كل لما مغرساتي كومي بيتنيتي هيو خينيا مال جت برون غبرة مال جت unity is power we are winner جت سيالي توقمان همنا يوم نتان مو نموهنا أما سيقالي دبي سنة تجير تنتنافين سنة فيديجي ها أركتري جرخو والتهو جتشون جرخو وجهو جتشو جتشون ديناف سلبنا سباف انجفن نودا جتشون nuti gartee wanta ka khallatti irra khayyane yaa'u jira jechuudha sigale firii taayee dandayaa jaa firii jaal taayee dandayaa jaa irra deebuudhaan assalaamu alaykum baga nagayaan dhuftan xiqqaa guddaan yooyyaa kan salaamtaan jennees welcome hundi keessanu baga nagayaan dhuftaniin isiniin jaa isinis hayyoota keenya kana akkana tokkummaa isaaniitiisaa tolfadda uffadda mana keessa kaayyad biiroo keessa kaadda akka kiyya kanatti bakka hujitti makiinaa keessaas kaayyadda akka kiyya sanitti ha unity is power tokkummaan keenya sigale injifannoo teenyaa jechuudha sigale saniifu warroottan amma dhuftaniif jaalli kiyya tokko faan amma dhufa laaleetin harkaa kuno akkana tolchinee keenye sigala kana tolchinee keenye ما شاء الله جام زيل ونفعنا ربع ما شاء الله جام هيه أما جرى سجنتا خياتي نفيف التين سينا سجنتا كيا أرى إسن invite share قوتني ولينجيسني حالا يرو جدي
haalli yeroo ammaa maali? Haalli yeroo arraa maali? Maaltu deemaa jira? Keessoo teenyaan maaltu deemaa jira? Alatti hoo maaltu deemaa jira? Waan jiru hundaa'u oduu iddoo tanaa bifa barruutiin isinii gabaasaa jirru amma bifa laayifiitiin akka namni hundi dhagahutti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziizu deebifnee bara waalaikum salaam jenne. So bifa gartee oduutiin isinii qabannee dhufnee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Obboleeyyan kiyya rabbiin carraa nuu kennee asiin nu gahuu isaatiif alhamdulillahi. Duraan dursuudhaan akkuma beekamu iddoo tana wanni isin goosaa jiru, wanni nama walitti iyyisiisaa jiru dhimma artistii Khadiir keenya Khadiir Martuuti jechuudha. Ani dheengaddaan isinii gaafa dura Khadiir dubbii tana eegaluun gaafiin Khadiirii qabaa jee gaafii gaafadhee ture jechuudha. Osoon dubbiin asin gahin, osoon dubbiin wal baxaabaxuu tanan gahin, osoon dubbiin gartee walis seenuu tanan gahiniin gaafiin Khadiirii qabaa. Nama Jaawar jaalatu kasi gartee lubburraa si jaalatu jira ka Jaawar deeggaru. Nama Abiyyi deeggaru ka lubburraa si deeggaru jira. Nama Marroo deeggaru ka lubburraa si jaalatu jira. Ati artii keenya moo hawwisoo paartiitii? Gaafii je'eetiin gaafii dhiyeessee fi haasoyni isaa amma hawwisoo Abiyyi fakkaataa jechuudha. Tana wanni walirraa achi qabnu hin jirtu. Tana wanni walirraa achi qabnu hin jirtu. Jaawarii fi inni dhimma walirraa qabaatan sa'a 24 Jaawar arrabsuu mirga isaati. Nuti immoo ni maraadhee jee waraqaa nu garsiise gurbaan kun. Ati maraata jecha walloluu maraata moo maraataa santu maraataa atiif gaafadhu jechuudha. Namni tokko eeganii maraadhe jee akka shari'aa muslimatti illee namni maraannaan qalamni isaa caphee beekatu. Sigalee qalamni isaa caphee jira jechuudha. Dililleen ittiin katabamtu waan fedhillee warri jala deemee diggisu immoo yoo namni dhageettii qabu dandeettii qabu hasaba kanaaf yaaduu ture waan akkanaa godhu jiraate namni sun abbaa garaati malee abbaa sabaatii miti jechuudha. Sigalee kutaa Oromoo tokko jibbitee wanni ati bilisoomsuu dandeessu hin jirtu jechuudha. Khadiir ammaas yoo badii qabaates artistii Oromooti. Oromoo keessaa Arsiinis takka. Arsiinii dhufteen wajji hidhuu qabdi malee kophaa teenya nu qofaa hidhata wanni jedhamu hin jirtu. Gandummaa wanni jedhamu hin jirtu. Wanni torbaan kana isin dalagaa jirtan warri Khadiir arrabsitan illeen warri Khadiir faarsitan illeen guuz Khadiir sheeyxaantichaati. Abiyyi Ahmad Alii nama jedhamu. Baga gammaddan. Baga qabsoo Oromoorra ba'aa taatan. Warri faarsitus warri arrabsituu qabsoo Oromoorra ba'aa ta'u jirta jechuudha. Dhugaan si himan. Bu'aan takka ati gartee Khadiir arrabsitee Khadiir gootu hin jiru. Bu'aan takka Khadiir faarsitee Khadiirii gootu hin jiru. Sigalee. Waa takka. Arra nuti daangaan keenya sarbamaa jira. Khadiir qabsaawaa Oromootiif hin jaami. Ani Oromoof hin qabsaawee jaami. Hay. Yeroo daangaan Oromoo sarbamu jiru. Yeroo haati Oromoo buqqa'u jirtu. Yeroo haati Oromoo boohaa jirtu. Yeroo intalti Oromoo gudeedamaa jirtu. Yeroo gartee dachii teeysan beenyaa maleen isin buqqisaa minaa maxxaa maal fiddan jee dikteetarri sheeyxaanni Oromoorra dhaadataa jirutti Oromoo diiguun Oromoorra bobbahuun qabsaawaa Oromooti moo sigalee ka Oromoorra qabsaa'u if gaafachuun dirqamaa jechuudha. Namoonni gariin beeki si keessa seenee sirra qabsaawaa fakkaateeti. Sigalee if eeggachuun barbaachisaa beekadhu. Yeroon ammaa maal barbaaddi? Jettee if xiinxaluu danda'uu qabda. Yeroon ammaa maalitti hajamti? Yoo dhugumaan Oromoo dhugaa taate, yoo dhugumaan saba qulqulluu taate, yeroon ammaa yuunititti amanti moo? Yeroon ammaa gartee unity is power kaniin angartee hayyoota keenya kana. Sigal gootowwan kana kaayyadhee unity is power jee dhufe kanatti hajamti moo? Divide addaan hiru sanitti hajamti atumtiif gaafadhu buleessu.
eega qabsaawaa Oromoo taate arra daangaa Oromiyaa kasarbamu moyyaalee kennamte dirre dhawaa kennamte cinaassan kennamte ani ilma Harargeetu jettaame cinaassanii kennamee bar tulluu guuledii kennamee bar sigale baabbilee kennamee bar bordoddee kennamee bar sigale shawaa keessa gartee darraa gandoota 10 olii warra soddaatii kennamee bar wallagga keessa bar Beenishaanguliif dachiin kennamtee dhumtee bar gujii keessa akkasii bar sigale ati dhuguma yoo qabsaawaa Oromoo taate arra yuunititti amantamoo an duraan aaraan qabaa waan narra fardii dhufe tanabii dhuftu ta'assaabaanii hafti sigale tanabii dhuftu ta'assaabaanii hafti tiyya tana bulfadheetiin jaawarirra aara qabaadhus boruuf itti deebi'a sigale baale riiraa'e baale karayyuu baale duraaniin barreessee jira baatii lama duraan barreesse baale ka gurguramte baalee fi bishooftuun akka gurguramte baatii lama duraan isinii hime wayin har'a isinii hime sigale so akkas jetteeti qabsaawaa wanni atirra qabsooyte sun eega Oromoo qabsooyte tokkoffaa sabni tokko kan saba ta'uun aadaa fi afaan fi seenaa fi daangaa fi yoo qabaateedha akkuma biyyaatti sigale eega daangaan kee sarbame sabni ati qabsooyteef sun eega daangaan isaa irraa sarbame eega aadaan isaa tuffatamtee qeenxee jedhamte aadaan Oromoo aadaa biyya diidu jettee piippiin kunu awwaluu abdii namicha harka dhiigaa gabbahee doofaan gabbahee gaafiin Oromoo deebitee jirti jee akkasi dhaadatu waa takka nurran eeggatinaa jechuu sheeyxaantichi booyyee gaddabarsee booyyeen doofaa san miidiyaa irra gabbaasee beek waa takka wanni isin nurra eeggattan hin jirtu afaan Oromoo afaan federaalaa taha daangaa Oromiyaa kabajamaa Oromootu gartee faayidaa siyaasaa keessatti bifa isii madaaluun hirmaata bifa isii madaaluun diinagdee keessatti hirmaata jettanii wanni nurraa eedan hin jirtu wanni nuti isinii qabnu tanaa isinii taatu ni fudhattan isinii ta'uu baattu ni cafaqamtanii ijee jira jechuudha sheeyxaantichi karaa awwaluu abdiitiin dabarsee jira jechuudha sa'aa gartee ummanni ati qabsooyteef akkana keessa jirutti kaatee gabbaatee yoo ummata dahirte durumaanuu wanni qabsoo dhayxeefaati sigale osoon saba injifachiisuun taane osoon saba mo'achiisuun taane sabni kun akka mo'annechi keessa teessee sabarra qabsaa'uuf hujii jaaqa sigale hujii jaaqa arra yeroo wal arrabsinu arra yeroo walirra duullu aniin ati gartu kun as taa'ee hayyoota keenya kadheen gadda wal arrabsuu ture kadheen gadda walirra viidiyoo waraabuu ture kadheen gadda wal saaxiluu ture abadan akkanaan hin injifattan jee alhamdulillahi rabbil alamin hayyoonni kun arra ummanninis viidiyoo tiyatana dhageeffatee dhiibbaa godhe tokkummaa nu barbaachise jee ummanni dhiibbaa godhe arra hayyoonni sun nyaata afaan wal kaa'u jira biyya keessa sabni gammadu jira osoo beela'u akkana wal nuutaa jee imimmaan kana xuruurfachuu jira sa'aatanatti ati yoo dhuftee ummataan adda diiga jette sigale ati qabsaawaa miti dhugaa walitti sigale ani osoo jaawar gabbee deebii si kennees jaawariinis ati qabsaawaa mitiin jaan sigale sa'aatiin sa'aamma deebii walii kennanii miti obboleessoo sheekha sitti ergin sheeytitti sitti ergin qeensi sitti ergin yaa rabbii Muhammaditti amanii saba kanarraa dhaabbadhu jenne nuti waan dhufu jiru garra tanaaf iyyina sigale joollee umaan beeyne ta'ifiifuu gartee horii gurguree biyyaa bahe kana wali qabattee sigale hay ummata kana adda diiguun walirra bobbaasuun hay qiyaamaa wal kaa'uun maaliif barbaachise yeroo ammatti
yoo saba kanarra qabsaa'u akka sabni kun tokkoomee gartee diina isaa kanatti hin fuulleeffanne godhuu si galee maaliif oromoon jabaattee walitti araaramtii yoo nama gubuu baatte maaliif yeroo kanaa keessatti si galee sa'aatii oromoon arra bar waan sirraa bu'ee si galee sagalee dhagahama jettaa gajjettee fudhachuun qabdu bar cal jettee laal sadarkaa sanirra jirtii bar oromoo si galee sadarkaa tokkummaan si galee akka qaawni seennetti si galee nama wallolee anaa bakka isaa dhiifama si gaafataati jettee sa'aatii wal sossobattu jirtii bar oromoo hay si galee sa'aatii namuma tokko dalagaa godhattu jirti isinoo warri kanaa jecha walit duulu haa arrabsu Qadir namni inni kabajuun jirtu sheekotiin Harargee hunditti dhayte aktiivistiin Harargeetti dhaqe beekaan Harargeetti dadhabne nama hundatti erganii dadhabne saniifuu wanni gartee kanaa wajjiin yeroo teessan gubdanii if rakkiftanii jirtu oromoon balloodha warri wal arrabsitanii nurraa chiiqaa meedaa jijjiirradha istaadiyoon bakkatti taphattan jijjiirradha dhukkee walirraa kaasaa nuti warri saba kanaa qabsaawee sabni kun haamil kaawujee gartee daangaa saba kanaa sheeyxaanni gurguratee fixe kana deebisiisee oromoof oromiyaa abbummaa isii mirkaneessuu qabsaa'us itti fufnaa jechuudha garuu maqaa sabaa dhawattanii waliin arrabsina arsilleen isi warra Qadir arrabsuun erganne Harargelleen Qadir isinitti erganne dhume dubbiin isin hundi firraa wal dhorka isin hundi firraa wal dhorka mirga keessan sigale aboo jaarsa dullacha afaan cumaa tokko kamarroon feenee dhufee beedha jaarsa nagartaa irra waan na duuba jira jaarsa dullacha afaan cumaa tokko gartanii makiinaa keessa taa'ee afaan barnu tokko santu dhufee saniif hin garsiise waan na duuba jira so saniifuu awwanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu isin yoo sabaa qabsaa'uu barbaaddan tiima arsiis maqaan dhawatina Harargees maqaan dhawatina warri wal arrabsu sa'aatii ammatti namni Harargee maqaa dhawatee bineensa kana deeggaru bar Harargee ijoolleen barattuun injiinaroonni doktoroonni ijoolleen bar barumsa qabdu ta siyaasaa tana bar xafaaxaftee yaatuun sigale ta siyaasaa tana xafaaxaftee yaatuun bar hujirraa ari'amtee arra tuumboolee Mikaa'el keessa yaa'u jirti ijoolleen Harargee injiinaroonni bebbeekamoon warri siyaasaa tana beera fuudhanii sigale beera sa'aa fedhan gaddeebisanii fedhan ol deebisanii ka fedhan godhan kan kana fuudhanii aangorran naqatanii tana hogguma gartee barbaadan qofa yaammatanii jechuudha mee gaafiin isin gaafadha isin warra beera kanaatu dubbatu mee caaltuu isaanii itti gaafatamtuu ministeera magaalaa Itoophiyaati mee takkaa isii koriidarii tokko eebbiftu naa himime gartanii bakka koriidarii qaallichiif dhaabbata yoo akka tasaa ta'e qaallitti arba adaanee jaamtu sana fudhatee dhaqa namni aangoon qabu qaallichuma kana malee aangoo namni tokko qabu hoggi namni isiniin jiru waan keessa beenurraa isinii haasa'u jira waan keessa beenurraa dubbachaa jirra jechuudha namni mee caaltuma isaanii fudhadhu mee isii takkaa magaalaa keessaa daandii eebbiftu garte itti gaafatamtuu magaalaa isii bar ministeerri magaalaa isii bar bakka tolte isii itti gaafatamaa bar bakka tolte isii itti faarfamaa bar bakka badde isii itti gaafatamaa bar mee takkaa naa himaa obboleeyyan kiyya yoo na jala dabarte suuraa naa erga isii dhaabbattee koriidarii tokko eebbiftu isii dhaabbattee ispaaltii tokko eebbiftu
Hinjiru maqaafichi tattaamarti isii qofaami guutuun nama. Itti aanaa abiyyirraa eegale hanga abbaa gandatti wangeela namichaa keessa ta'an yoo namichi sagadaa jeeni sagadan yoo namichi iyyaa jeeni iyyan. Waa takkan jiran wangeela ani isinii himeetiin jira itoo jaawarilleen isinii barreessee bar anturiin isinii himuu ture. Biyya akka gartee hiisha keessa haayyatu fedhunii gurgura fedhu akka fedhe godhaa biyya bakka hiisha keessa haayyatee jiraa je heeraa fi seera wanni jedhamu jirtu. Sigal. So osoo kana gartu osoo dirra dhawaa waan keessa jiru gartu osoon daangaa baha Oromiyaarraa akkaataatti saamamuu jiru gartu. Sigal. Namachi keessaa qabna nama wanni qabnuuf biyya kanuu gurguruufi moo akka biyya nu eeysisuuf faayidaa teenya akka soomalee kennuufi moo faayidaa nuti gartee dhabne sana akka nu argamsiisuuf meenaa himaame sigal mee isinumtiif gaafadhaame sigal wadalloota gurguddaa kana wali qabatee sigal fedhu kana yaabbata qaallichi quufarra jira. Miskiina rabbiin keessaa ol darbe miskiinni quufe rabbiin abooja. Nama kana akka namatti lakkaa'u hayyuun tokko dhaabbadhu yoo jeen mana hidhaan naqa akkuma taayyee kana. Beekaan tokko dhaabbadhu yoo jeen arrabsa. Takkaa biyya ari'a. Gaangistara gurguddaa kana waliin qabate gaangistara kanaa wajji biyya balleessaa jira. Yeroo ammatti yeroo tokkummaa Oromoo waliif fidan immoo yeroo tokkummaa Oromoo adda diigan. Mee yeroo tokkummaa Oromoo waliif fidan immoo yeroo tokkummaa Oromoo adda diigan mee naan. Yoo dhugumaan Oromoo dhugaa san nama Oromoof yaadu taate. Arra Oromiyaan Booranaan irraa fottoyte, Gujiin irraa fottoyte, Wallaggaan irraa fottoyte, daangaaleen Oromiyaa hundi Harargeen fottoyte. Wali sunturtee hangana deebisuu deemaa jechuudha Oromiyaa. Soomaleen gartee kaayyoo hawaashii fi hanga hawaashii jettu san boonteen mirkaneeffachaa jirti sigalee. Adareen ummata keenya kam godhaa jirti manarra diidee boochiftee sigalee. Mee namni sabni isaa akkana jiru akkamitti gartee bineensa kana faarsamee naayim sigale amma khaabiitu nama keenya tuqee tujjaara keenya tuqee adeero nama heejaba nin beeyne malee barsila ajjala dhooyfattaa bar yoo inni si gargaarillee ijji hamtuu kanarraan garre jettee dhooyfattaa bar humaatiin beeyne malee amba dhooyfadhuun siin jechuu jira. Hacaaluu hundee isaa bar ol daddarbanii hacee jaaniiti akka gartee diinni itti fayyadamu godhanii jechuudha. Arra nama kanaas yoo ol daddarbite boru lib godhanii abaluutu jeese jedhanii Oromoo waliin naquuf godhuu danda'an nama keesseef godhadhu siin jechuu jirra sigal. Nyaadhu warra gowwaa alaa dhagahanii jetti Oromoo. Ala yaa Rabbi kamtaa. Maarree keenyaa miitirkishoota. Miilliyyoo keenyaa miil yoo namni tokko rabbi isa kaasee faantaa tokko nama kenne miskiinaa wajji footoo ka'e abbaa miskiinaa haadha miskiinaa jaartii miskiinaa abbaa miskiinaa rabbuma tokkicha qofa. Abbaa miskiinaa rabbuma tokkicha qofa. Garuu nama jabaa keelaa nama wantiidhaa diinni harayyuu jira si keessa jira si ala jira jabaa kee maal goota yoo si gargaare ni dhooyfatta. Sigal. Ambiti nu dhooyfachaa jirti. Ni dhooyfatta. Sigal. Yoo dhooyfachuu hin beekne dhageettii hoggiinni harkate lip godhaniiti itti fayyadaman. Kanuma inni deeggaruutu abaluutu jeesee jechuudhaaf. Abaluurra nama kaasuudhaaf lip godhaa jechuudha. Gaafa isaati teeyseeti hayni hacee haa bahu. Hamaarreen haa bahu. Miitirkishoon haa bahu. Miilliyoon haa bahu jetta guyyaa dheeraa. Namni si dhagahu hin jiru. Amma Hacaaluu haqasaa amata meeqa gaafachuu jira? Namni nu dhagahe jira. Itti fayyadamee
hayyoota hidhaanii deeme filmaata moo'eemi gattaa'eemi qopheeffate ammaasiis hoggi ati wal diidee maal gootu nama ati jaalattu laaleeti barjaa warfaa dhoysisee siin jaa ati ganaasii way jaawar dhiiga oromoo dhuydee jetta asirra baatee sii gala yaa obbole mee dammaqa siyaasa garii asirratti haasa'uun hin taatu akkatti mana dhufnee isinitti himnu nama rakkisaa beektaa tanaaf asirratti dubbanna nama kee hawaasi gargaaruus jabeeffadhu ajjalatti akka namni sirraan garretti ati gargaar lakkii inni nan gargaarre dhoofadhu haa urmii sii dheeratu qabeenyi isaa haa wal sii dhalu sii gale hayyuu keetiis jabeeffadhu ajjalatti amma ijoollee meeqa ijoollee Harargee taa waa dubbachuu turte paartii keessatti eessi jirti irra ijoolleen sun takka laalanii viidiyoo isaa sheeyxaantichatti erga takkaan ijoollee dalagarraa yaasanii fixanii beera qofa ol dhiisanii jechuudha. Mee hoggii abbaan keessaa du'ee beerri bichaa mana hoogganu manni sun akkam ta'a atuu if gaafadhu jechuudha. Atuu if gaafadhu. Saniifuu mee xiqqollee qaanfadha. Yeroon amma yeroo wal diinuu miti. Yeroo wal taanee diina keenya diinu. Mootummaan muddamee jira. Kamisa dabre ani isinii maxxanseetiin jira deemaa barruuti jalaa laaqaleessa. Kamisa dabre Oromoon hin akkaatee Amaarri akka'ee amma sheeyxaantichi waan isa deeggaraa tan arkaan jiru bineensa asirraa wal fixu diyaaspooraa wal fixu kana inni qubaa urraan qabu. Nama siyaasa laalee arka akka sabni guddaan isa harkan jira. Oromoon inni harkaa baate, Amaarri harkaa baate, Tigreen harkaa baate. Saboota xixiqqaa kana gaafii Tigreen isiniin deebiseetiin si galee biyya tan hanga danda'ame wajjin itti fufsiifnaa je'eeti waajjira isaa keessa marii goosisee Soomaleen akka waan san gootu namni ajaja dabarse Abiyyi. Mustafeen hoggii jaartii isaatii wajji rafuu amma jaartii tiyyaa wajji rafuu jee hayyama gaafata akkuma Shimallis. Biyya san keessa yoo inni si hayyame malee mana sagaraa dhaquu hin dandeessu aangoo qabaatte. Hijiba gartee wanti abaluu hoogganaa akkanaa meetirkishoo akkanaa jedhamu waa takka wanni Abiyyi quban qabne haga miciyyoo dirra dhawaa duute sanitti. Wanni inni quban qabne tatahamtu hin jirtu. Keesaan beeka itti kakadheetiin siim. Ummata qayyi bahariin isinii fi damaarre jeeti Affaar dheengadda hiriira bahee nuti dachii lolaan taanu jeeti jalaa dide. Inni karaa Affaar kanaaniin wanta weeraree xiqqoo wanna jaajee laalee Affaarii jalaa amma as deebee Soomalee fi Oromoo waliin naquudhaaf ajaja akkasii dabarsee jechuudha. Soomalee Oromoo waliin naquu jenneetti teenya noo. Laal waan dalaynu hunda keessaan dalaynaa jechuudha. Soomaleen nama tokkummatti amanuu miti laal yoo gakkeesse malee sin beektu Soomalee hojii guddanne sirri beeknu gaafa gakkeesse si qabachi. Tanaas keessaan suutaa haasa'u malee asirra baanee akkana goonaa hin jaan. Uummanni keenyaas rabbii sitti kadhachaa harkaanis itti qabachuu. Mootummaan ati eeydu meetirkishoon ati eeydu hin jiru. Gaafaan an sitti lallabee inni Boorana bahaa jaaree Gujii fi Boorana waliin naqee Booranaa fi Arsii fi gaafa inni tokkummaa keessan diigu saniin an tokkummaa keessan diigu deema. Booda tatanarraatu isinit dhufuu ta'a jee isinitti iyyuu ture. Aamashi deetii fi inni walii galanii xumuratan. Itti aanaan isaa Mahammad Faaraati qaallichi. Soomalee if jala guureeti Oromoo dhukkee godhu jira. Deema. Saboota xixiqqaa kana if jala qabe. Dhukkee godhuu ni danda'a garuu abadan isumaan dhukkee ta'a malee hin ta'u. Hin danda'amtu. So hayyoonni keenya gabbu'aati maal? Hayyoonni jaraatu gabbu'anii waan isaanirraa haasa'anii nuti maaltu gabbuunee keenyarraa haasa'uu nu dhorge. Saniifuu wanniin isin kadhadhu wanniin isinii waywaadhu.
injifannoon tee tokkummaa kee keessa jira. Arra wanni gartee darsaa dabbuu akka walii garagalchuu jiraniif wanni asiin maraataa si qaceelchanii ichiin soomalee si qaceelchaniif sigale injifannoo dhiyaate yeroo injifannoo yeroo bariin dhiyaattu dukkanaa fi qorrillee ni cima obsuu si barbaachisa uffata irraan dabalachuu si barbaachisa sigale saniifuu tokkummaa keenya tokkummaa hayyoota keenya jabaachuu woboo teenya jabeeffachuu raayyaa ittisa biyyaa keessa warra jiran jabeeffachuu kaabidireef kaabinee sigale jaallan amman wajji qabsaawaa jiran kayuu hiccitii isaan baasan tana irratti dhaqqabamte sheexaanni kun godhatee nyaata sigale kanneen jabeeffachuu sirritti sigale warra miidhamni sabaatti dhagayamu arra waan akkanaa godhuu deemu ichi jala taa'anii cafaqamanii osoon hin kabajamne mindaa xiqqaa tokko osoon ilmaan isaanii guddifachuu hin dandeenye warra informeeshina achii nutti as ergaa jiru kana viivaa jaani ilillee haraafi sigale so laal ilma keetii miti abbaan fedhe yoo biyya bulche mootummaan tokko faayidaa mataa isaa malee faayidaa sabaa irraan kaayyan ummataaf irraa eega amma Tiraampi gartee aangoo isaa tana dheereffachuuf heera Ameerikaa bireedaa kan akkamitti jijjiiru kan rakkatu jira ummata Ameerikaa dhaabbateef irraa eegu jira jechuudha Tiraampi biyya birootii dhufeemma Ameerikumaa aadaa waan safuu gargaarsa Ameerikaan dur miskiinaa kennitu hunda muree maal godhee maqaa Ameerikaa gabbuusee aanguma isaa tana dheereffachuuf sigale dheereffachuuf rakkatu jira jechuudha namni aangorra jiru aangoo isaa malee keessattuu qaallichi kun bineensa sabboonummaan qabu namummaan qabu amantiin qabu bar namni tokko yoo sabboonummaan qabaanne amantii qaba rabbi sodaataa bar addunyaa tana bururraa hin galan mallasfaanis numa kutanii jajjaboon narra dhiiraa meeqaa kutee ji'eeti rabbillee sodaataa bar kun rabbii sodaatuus hin qabu maaliif miskiina qoofe amma namitti ingiliz masaraa jaarchifachuu jira boru jimmatti erguu deema sigale karaa isiin hangas irra deemtu san miliyoona 50 na isiisuu ture ispaaltii ummanni jimma ammoo beelaawaan afaan kaayyatu dhabee dhuma jira jechuudha faarsee bulaa jimmaa kana fideeti akka waan jimma isa deeggartuu fakkeessuuf dulloota kana feesbuuka diidanfaa banachiise achirraa bichuu jechaa oolti jechuudha saniifuu ummanni keenya warroottan haqaaquu qabtan ka jimmalleen gabbaatanii waan kana gartee bineensi kun numa keessa dhalate malee nuu miti jechuun yeroon isaa ammaa jechuudha saniifuu obboleeyyan kiyya yeroo ammatti nama tokkummaa kee diigu qabsaawaa keetii miti dhugaan siima yoo nama qawwee hidhatee dur loluu ture ta'ellee wallaahi akka qabsoon tun hin milkooyneef loluu ture durattumaa sigale hay bomma bar faaktii lafatee isuu bar dhumaatii oromoon dhumu jirtu bar ijaan laaltee arku jirta bar buqqaatii oromoon buqqa'u jirtu ijaan laaltee arku jirta bar yeroo ammatti kamitti hawaasa adda diida yoo qabsaawaa oromoo taate hay qabsaawaa meeqaa ciniinnatee usee taa'u jira gargaarsa tokko dhabee qabsaawaa ilmaan qabsaawotaa meeqaa biyya rakkachuu jira jiruu biyya baqar rakkachuu jira ol bahanii ana ilmaan abaluuti oromoon naa'uun gargaarre yani oromoo walirra bubbaasanii ni beekani maaliif faayidaa qabsorraa gartee sa'oo qabanii jechuudha first over yoo ati qabsaawaa taate hujii keessii malee ati ifiun himtu saniifuu obboleeyyan kiyya ammatti wanni nu barbaachisu tokkummaadha malee wal diiguu wal maarra ta'uu wal miixirqishoo ta'uu miti yeroo hayyoota keenya kana rabbi waliif fidetti laal ummanni oromoo kun ummata gaarii hayyoonni keenyallee understand godhu qaba ummata bar khoottaa wal nuu tahaati yoo nu bilisoomsuu baattanillee nu gobroonfadhaa waluma nuu tahaa ummata ji'ee bar hayyama isinii kenne bar addunyaarra hin jiru ummanni kanaatiif ummanni akka ummata oromoo gaarii hin jiru bar mee waluma nuu tahaa nu isinii dhumee aangoo isin qabsiisaa ummanni juu ni jira hin jiru ummata gaarii kana baadhattanii wanni isin sodaattan wanni isin if duuba deebitan hin jirtu jechuudha
fuuldura tarkaanfachuu yeroon isaa amma jechuudha. Oromoon wal nuuta haaje wal nuuta aangoo nuu kennaa isiniin hin jenne. Nagayuma nuu buuftanii aangoo ni qabattanii jechaa jira. Aangoon tun ammaas nama hunda geessi. Marroo, Jaawar, Taayyee, Sheekaa Butaa, Dooktar Lammaa warra hayyoota guutuu kana lakkaa'iga. Hunda namaa wallaa isiniin daawwatu kana hunda aangoo mata mata nu geessi. Waan isaan dhiphisanii amma namichi kam godhe akka aangoon qaalooytu namni tokko aangoon qabu isa malee. Amma ati waajjiratti jirtu keessatti aangoo qabda biyya tanatti biyya dimokiraasii tanatti. Saniifuu aangoon dhugaasu yoo dhufte sirrii dhugaasu yoo jaarame aangoon nama hunda geessi lafatti hafte. Lafatti hafteeti huun irraa dullooma huun irraa du'a ilmaan itti barsiifachuu seenaa jechuudha. Saniifuu sabni Oromoo baduufi dhaamsini nan siidhaan. Yoo sirni kun xiqquma biyya san irra taa'e wallaahi wanni Oromiyaa jaan baduufi. Akka ati Oromoo jibbitu akka ati Oromummaa tuffattu akka ati sabboonummaa tuffattee Itoophiyaa leelliftu si godhu jira jechuudha. Mimma laalaa warri qabsaa'onni ciniinnataan dur Itoophiyaa nuti duraanuu yoom Itoophiyaa diina jenne. Barboo wayyaaneen amma soddon bulchite Tigraay qabatteeti ummata sii badhaasaa maqalee sanbar Ingiliz fakkeessitee Rooma fakkeessiteeti ummata Itoophiyaa bulchuu turte sabboonummaadhaan. Doonaald Tiraamp kun kan inni yakki meeqa itti bahee Ameerikaa yakka meeqa itti baasanii paartiin dimokiraatii tun tujjaarran paartii dimokiraatii maallaqa meeqarra gannaqanii yakka dhalaa inni dur gangalchuu ture hunda gayyaasaniiti sabboonummaan waan keessa jirtuuf sabboonummaadhaan mo'ate sigale. Sabboonummaa jechuun fooyyeen seen sigale. Sabboonummaan ta'a OPDO Tigree jalaa bilisoomsite qeeroo lubbuu kennisiifte. Kana tuffachiisu jira jechuudha. Maaliif Oromiyaa tana diiguudhaaf dura sabboonummaa Oromiyaa tana Oromummaa tana gabbuusu qaba. Akka ati waan guddatti ilaalle si godhu qaba. Oromummaa maal Oromummaan Itoophiyaan keessa hin jirre bu'aa maal qaba. Akka bakka Oromummaa tana akka ati tuffattu aadaati akka ati tuffattu akka ati if tuffattu si galee san si godha dura. Amma maal godhu jira Oromoon gartee Oromii uummatanaa akka irraanfatu godhu jiranii jechuudha. Idduubaan maaliin si tuttuqa bar aadaan Oromoo aadaa qeenxeedha bar biyya diitii si galee seenaan Oromoo seenaa qeenxee waan ta'eef seenaan calii calanqoo seenaan harmamuraa aanolee bar seenaa biyya diiduu kana hunda dhabamsiisuudhaaf waboo gartee waan akkana haasoytuu fi ijoollee akkanumatti qawwee qabattee muka keessaa haasu sana dhabamsiisuuf bishaan goysuu garba guddaa goysuun nu barbaachisa. Akkamiin beeleysuun Oromoo tan akkamatti jiran kana beeleysuun gudeeduun mana barnootaa dhaquu dhoorkuun manni barnootaa isin hin barbaachisu jechuun daangaa isii cicciruudhaan si galee Oromoo biizii godhuu Oromoo balleeysuudhaan karoora isaaniiti jechuudha. Si galee karoora isaaniiti jechuudha. Yoo tana laalteen garre maalirra qabsaa'u turteeti maalirra qabsaa'u turte as deebi'anii oggii uummanni dammaqe bari isaa miti waya biyya halkanii guyya ceehaa waya halkanii guyya jijjiirama saba kanaatii rakkataa bar warra jalaa kanaas hin jala jalli kee haa cufamu achiin hafuurri si qabamee rabbi si haa dhoosu gara warra jalaa ka maali warri jalaa aangoo maal qaba mee warri jalaa aangoo maal qaba hirriba namicha kana gaafatani warra jalaa kanaatu bar waan inni gaggenne maal Oromoo hataa isaantu saba hatu jira mootiin hattuu guddaan qaallichaa sheeyxaanticha kana kamataa zaanzanaa sigale kana hata nuun jee ani natu jeetiin dide malee jee sigale hata nuun jee jaami kunoo warri isaa wajji dalaguu ture gabbee taayyee danda'a itti babbaqaysee mee kunoo mootii ifatti hattuu labsu meesan sikreetii jee haa jennu gaafa maallaqni jijjiiramu raayyaa ittisaatiin maallaqa bakka gartanii zarafadhaan jennani miidiyaa irra gabbee
sigale miidiyaa irra gabbee kan hin jenneeni so kana warra jalaa kana waa hata malee way inni waa quban qabu way inni maamaarreen ta'u haya badabu sigale saniifu warri jalaa kan gartee ajaja isaatii wajji si hatu jiru warri jalaa ajaja isaatii wajji wanta ta'u jiru jechuudha amma faarsee bulaa kanarra guddaa laalame xiqqoo dubbateeti dhiiru viidiyoon tun isa gammachiiftee yoo viidiyoon xiqqoo waan sabaa kana dubbattu jiraatte takkaane haasa takka yoo ajandaan tokko dhufe mee boruun isinii dubbadda mee iftaaniin isinii dubbadda qulqulleeffadheeti akka isaanii fedhu gaafatu deema bara akkamitti waan kana dubbadame akka isinii ta'utti yaa gooftaa kiyye bar yaa buleessu iftahuun kun hanga bilisummaa bar hanga nuti rakkanne gaafa bildiqinnaa tana keessa jiru sigale yoo dhugaa sabaa tana dubbanne dubbiin wal dhiitti sigale so hangas takka sirakkisaa jechuudha hangas takka sirakkisaa jechuudha hangaafaan isiniin juusan gaafaan namicha kana marmeela udaanii keessaa uggii fuunee gartee shittootti faffacaafnee deebifnee namichi kun gartee hin xaaharamu guyyaan isiniin jeesan mimma dheengadda fannoo taatanii miixirkishoo taatanii maarree taatanii janii jaawarfaa irratti ololuu turan haaya irratti ololaa jennetti dhiif osuma isaan tana ololanii bara abbichuun akkana daangaa oromiyaa falmu jira abbichuun kana miixirkishoo isaan jechuu jiraniiti dhufee kunoo muyyaalee hirimma haya tana akkamitti deebisan gaamma amma maal jechuu je muyyaaleen lama magaalaan lama takka isaan haa fudhatanii takka maarreedha gohuma jaawwallaalanii si gale faarsee bul amma eegita tanarra jabduutti fiduu ta'a amma gale abiyyi muuxannoon inni qabu dandeettiin inni qabu yoo jiraate guddoon nama isa deeggaru qaanfachiisuu salphisuudha si gale waan qabuu fi waan gadhiisu wallaalchisuu qofa si gale bar muyyaaleen bakka lama jirti miixirkishoo referendamiin biyya oromiyaa qofa keessa gaggeeffamti referendamiin oromoo qofa gaggeeffamti Soomalee keessatti jijjiigni teenyaame jijjiiga keenyaame jabuutiin tun mataan isii teenyaame osoo dhayinechi referendama goona jenne kam nu godhan pirezidaantiin isaanii ni usa maaliif bulchaan isaanii ni usa maaliif bulchaan godinaa kasaanii ni usa maaliif hin usanii jechuudha that's why ummata isaaniitirra abdii qabanii jechuudha ummata isaanii keessa jiraatan PP'n ummatarraa abdiin qabdu kaataa xiyyitii qofarraa abdii qabdi ummatummaan qabdu bu'uura ummataan qabdu paartiin tokko yoo bu'uura ummataan qabaanne ummatan dhageeffatu amma bara abaawoon akkamma jirtu kanatti yoo hoottu filmaatan wajji seeni jette boontee garaa dhiibdee seentii bara oromiyaa keessatti maaliif ummata si abdattee jechuudha ummatarraa dhuftee jechuudha sigale PP'n ummatummaa waan jaamu kana ummatan qabdu sigale ummata isiifdu ummata lubbuu isiitiif kennu qabdu amma waan maallaqa qabduuf namaa bittee lolchiifti malee sigale namni kaayyoo isitti amanee lolin jiru wallahi rabbittiin si khadhee si hima yeroo abiyyi paarlamarra taa'ee haasawa sanaasawu zinnaash waan inni haasawu san hin amantu jaartiin haati manasa filmii hindii fa'aa laalti viidiyoo sheekka abbutaa fa'aa laalti antee bannaate translate naa godhaa jette sheeyni kun dhuga dubbataati hay bara abiyyi paarlamarra jira yisuutu bacbacaa jette siyale yoo viidiyoon sheekka abbutaatan isin laaltu hin jiraanne filmii hindii fa'aa laalti malee waan inni paarlamarra taa'ee haasawu san hin laaltu haga inni hijibu waan beektu sigale wallahi rabbiin si khadda bara amma isii walumaan nyaachuu jirti walumaan dhuguu jirti mi waan inni oofu tana isii ittiin amantuun sin sigale saniifu waan akkanaa keessatti ummatummaan qabdu ummatummaa waan hin qabneef sigale
haga bultii isaanii keessatti amanamummaan qabnee siin jiru. Amma osoo naa fi abiyyi waliin ceene zinnaash ana voot gooti si gale. Biyyaaf kanaatu irra wayyaa jette gale. Kanaatu irra wayyaa jetteeti anaa fi ana filti malee abiyyiin filtu. Antana jala mureetiin siin. Wanni inni nama fixuuf wanni inni nama gatuuf tanaa jechuudha. Ummata keessatti siyaasaan isaa kuftee jirti, ummatummaan qabu hawaasummaa keessatti diigamtee jirti si gale. Sanii fi nama fixa kanaa wajjii yoo yeroo gubde siitu isarra maraataa jechuudha. Siitu isarra maraataa jechuudha. Dhugumaan siiba. Siitu isarra maraataa jechuudha. Oromooti. Wanniin si kadhadhu, wanniin jala muree yeroo hunda sitti wayiwaan dhuhan. Unity. Sigale. Unity is power. Tokko yoon taane yoo waliin dhageeffan yoo jara kanarra dhiibbaa gootee jara kana kabaj bakki ati geessu hin jirtu. Injifannuun ati fiddu hin jirtu. Sigale. Anjala mureetiin siima. Sabni doofaan qabu. Ka doofaa saba godhu hoogganaadha. Ka leencaa saba godhu hoogganaadha jechuudha. Oromoo dheengadda xiyyitii dura jaawar dhaabsisee taankii dura dhaabbattee qomasii rasaasaa kennitee wayyaanee maqalee galchiteetu arra waan hoogganoonni keenya dafa ce'eef waan hoogganoonni keenya walirra bobba'uu tureef milishaa PPF irraa dhorkuu dadhabee jechuudha. Maaliif namni kallattii kaa'u hin jiru jechuudha. Hoogganaa jechuun kallattii argisiisa jechuudha. Kun olaan rakkoon ta'e jeessi garsiisa. Sigale. Saba tokko ka hoogganaa godhu, ka goota godhu hoogganaadha. Ka luyina godhu hoogganaadha jechuudha. Sigale. Saniifuu hooggantoota keenya jabeeffachuu. Sigale. Hooggantoota keenyaaf hoogganamuu nutis jabeeffachuu qofa osoo hin taane hoogganamuu. Hoggii isaa wallolanii tokkorra gorree tokkorra dhiibbaa godhuu dhiisuu maaliif walloltan? Nuti tokkummaa isinirraa feena malee garaagarummaa isinirraa feena. Sigale jettanii dhugaatti himuu. Sigale. Jaawar kophaa isaa nuun fayyadu. Lammaan kophaa isaa nuun fayyadu. Taayyeen kophaa isaa nuun fayyadu. Marroon kophaa isaa nuun fayyadu. Garuu yoo dandeettii qaban kana waliif fidanuu nu fayyadan. Saba akka sibiilaa cabuu hin dandeenye ijaaran. PP gartee Finfinnee qofa bulchuu jirtu sana dhiisi wayyaanee Itoophiyaa bira kuttee Afrikaa, East Afrikaa bira kuttee Afrikaa, South Afrikaa nama fuudhuu turtee bar wayyaaneen bakka biroo dhiisi. Yaman keessaa amaartichaan fuune wayyaanee. Dirree xayyaaraa keessa seente andalgaachoo siggeen fuune wayyaanee. Isaa xayyaaraan bararuu deemu. Dirree xayyaaraa bakki seeftiin addunyaa tanarraa dirree xayyaaraati be. Ichi seentee andalgaachoo siggeen fuune wayyaaneen. Hin yaadattani. Tokkummaan keenya san diige. Arra warra tokkummaa dhabuun keenya, adda faca'uun keenya, wal qooduun keenya, walirra bobba'uun keenya, namicha Finfinnee malee aangoo hin qabne. Ka hoggii sagaraa seenu helikoophteraan seenu sodaa keessa. Makiinaadhaan asii deemee Amboo dhaquu dhiisi. Makiinaan asii deemee hoggii sagaraa seenu helikoophteraan seenu yaala sigale. Kana firraa kaasuu dadhabnee jechuudha. Meedda faca'uun hangam takka akka nama xiqqeessitu. Hanga saba guddaa xiqqeessitu laala. Tokko ta'uun guddaa fedhe akka si harka deebiftu laale. Wanni isaan har'a maraataniif tokko taane. Wal dhageenye. Numa haasoyne. Kun warri ollaa keenya Amaarrillee nurraa laallateeti. Tokkummaa hayyoota Amaaraa jee qopheeffatee har'a PP'tutti seenee wanta cabsee yeroo biroo dabarsan malee nama dhibbaa ol hayyoota isaanii walii qabanii. Yoo ichi tokkooman nuuf gaariidha. Nama ollaan nagayaan nagaya. Yoo Amaarri nagayaan qabaanne nuuf ba'aadha beeku. Yoo Soomaleen nagayaan qabaanne nuuf ba'aadha. Isaan nagaya ta'uun, isaan wal mari'achuun, wal dhageeffachuun
nuuf nagaya malee nuuf gartee kennaadha malee ba'aadhaa miti jechuudha. Saniifuu waliigaluu yoo waliigalte alaa galta. Yoo waliin galle immoo alaa galuu dhiisii aluma sanittuu nagayaan harkattu jechuudha. Nagayaan harkattu jechuudha. So hayyoota keenya irratti illee dhiibbaa tokkichachi keessaa asiin babaajuullee nuti tokkota saani tokko dheedee citaan fixuu jettu Oromoo. Namni tokko hanga fedhe jabaa ta'es nama tokko. Sigale. Nama tokko. Nama lama turra wayya. Nama sadii. Very good. Afur. Very nice. Shan. Oh my God. Jaamaa jechuudha. Akkasuma deemaa jechuudha. Sigale. Lakkuma ati walitti idamtuuni ulee tana bar takka cabsuu dandeessa. Hanga feete furdoo taatu bar takka lama yoo taate cabsuu hin dandeessu jechuudha. Akkasuma akkuma muhaasan hayyoonni keenya gaafa tokko tokko hin deeman cabsuu danda'anii jechuudha. Yoommoo tokko ta'an abadan. Amma yeroo gabaabduu keessa qaamaan walitti dhufuuf deeman hayyoonni keenya. Asirratti gaafii qabdan yaada qabdan sigale irratti garroobsuu mirga keessanii hayyoota gaafii gaafachuun isaan jibbuu miti maas akkasitti yaadina yoonin gaafii gaafadhe jaawarnatti aaraa yoonin gaafii gaafadhe marroonatti aaraa yoonin gaafii gaafadhe lammaannatti aaraa taayyeenatti aaraa waan akkana jedhamu kana dhiisa sigale gaafii jajjabduu yoo ni qarama ifiifuu sigale ni qarama faayidaatee murteessuu deemaa bara fuuldura kee hiree ilmooteetiin murteessuu deema waan ta'eef sigale gaafii gaafachuun eeyba hayyoonni keenyaas gaafii san fuula guuruu fuula butuu osoo hin taane yes jettanii irraa fudhattanii deebii barbaachiftu kennuun dirqamaa jechuudha. Itti aansee gaafa qaamaa wal geessan hojiidha. Obbo Lammaanis yeroo gabaabduu keessatti as bahuutaa akkanumatti arguu teessan sigale. Ammaa hunuu dhoorku jira. Waan si dura karaa tottolchinuu jira. Calm down. Dheengadda viidiyoo takka irratti Obbo Lammaan kun du'ee jiraatee wayii quba qabdaniin isiniin jeeme. Namoota hedduutu wanni keessun nu yaachiftee dhugaadhaa minaamin jee dhiifama. Obbo Lammaan nagaa qaban an beekaatumaan isin laalu kas jee nagaa qabanii qabsootana guutuu namni oofaa jiru isa. Halkanii guyyaa akkuma hayyoonni keenya wal mari'atanitti waa wal mari'atan hunda ajandaa namni qopheessaa jiru kun hin taane baasa kun tahee naqaa kajechaa jiru maandisa keenyaa jechuudha. Saniifuu akkasitti hubattanii akka abdiidhaan eeggattan asumaaniin isin beeksisa kun sheekka abbutaatii baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa sheer walii godhaa nagaan jiraadha.